sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Kamisa amajji 18 bara 2018 ashamaa harka fuune akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma beekamu oduu isin dhageessisuun eegalla. Itti aansuun qophii addaa isin biraan geenya. Walleen warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu an Magartuu Guutamaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jecha amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaarraaf qopheeffanne qabadhee dhiyaadheera. Oduu waliin an Abdii Bilisummaati. Mootummaan wayyaanee maqaa hidhamtoota siyaasaa hiikuu jedhuun ammas ilmaan Oromoo irratti shira guddaa xaxaa jiraachuun saaxilame. Akkuma namuu quba qabu mootummaan abbaa irree wayyaanee yeroo darbe hidhamtoonni siyaasaa akka lakkifaman ibsuunsaa ni yaadatama. Ibsa isaanii kanaanis wantoota waliin faallaa fi walxaxaa ta'an hojjetaas turaniiru. Namoota gadhiifamu jedhaman keessaa ilmaan Oromoo kan dura mana hidhaa keessatti ajjeefaman maqaa itti dabalanii waamuun nama gowwoomsaas turaniiru. Namoota 115 ni bahu jedhamee eegamu keessaa namni lubbuun jiru namoota 111 qofaa akka ta'ee fi isaan keessaas namni 2 deebisamanii akka hidhaman maddeennuuf gabaasan. Kanneen ni bahu jedhaman namoota 109 qofa kan jiran yommuu ta'u namoota 109 bahuuf jiran keessaa ilmaan Oromoo lakkoofsaan 50 akka hin guunne himame. Namootuma lakkoofsaan 50 gad ta'an sana keessatti kan argamu maqaa ilmaan Oromoo mana hidhaa keessatti wareegamaniiti. Kanaafuu wayyaaneen namootuma hidhaadhaa ni baasti jedhamee eegamaa jiru sana keessaayyuu lakkoofsi ilmaan Oromoo hedduu xiqqaa akka ta'e beekameera. Mana hidhaa guutee kan jiru lakkoofsaan guddaan ilmaan Oromoo akka ta'e namuu quba qaba. Walumaa galatti namoonni ni bahu jedhamanii eegaman mana hidhaa Qilinxoorraa zoonii 1ffaarraa namoota 31, zoonii 2ffaarraa namoota 34, zoonii 3ffaa keessaa namoota 46, zoonii 4ffaa fi zoonii 5ffaa keessaa namuu bahuuf maqaa hin dhahamne ta'uun maddeennuuf gabaasan. Haa ta'u malee lakkoofsa olitti tarreeffame keessaa namoonni 2 kanneen maqaan isaanii galmee himannaa Mato Alaqaa Masarashaa Saxxee jalatti argamu akka hafan taasifamee jira. Isaanis Dhissaa fi Tolasaa kanneen jedhaman akka ta'e odeeffannoon karaa gabaasaa keenya mana hidhaa Qilinxoorraa nu qaqqabe addeesseera. Kanaafuu uummanni Oromoo wayyaaneen hidhamtoota siyaasaa gannuuf lakkisaa jirti jedhanii daldala siyaasaa wayyaaneen karaa miidiyaatiin nurratti afarsaa jirtu eeguurraa qabsoo eegalame roga hundaan finiinsanii wayyaanetti xumura gochuun dirqama. Guyyaa kaleessaa namoonni mana hidhaa wayyaanee sana keessaa gadhiifaman Dr. Mararaa Guddinaa dabalatee namoota badii tokko malee sababa gaaffii mirgaa gaafataniif qofa yakkamanii hidhaman ta'uun hubatameera. Durataan paartii Koongirensii Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa affeerraa paarlaamaa Awurooppaatiin qaamolee garaagaraa waliin mari'atanii wayitaa biyyatti deebi'an sadaasa bara 2016 kan hidhamanidha. Dr. Mararaan Awurooppaa deebi'anii erga hidhamanii booda Oromiyaa keessatti jeequmsi akka ka'uu fi namaaf qabeenyarra miidhaan akka ga'u waamicha gootaniittu jedhamuun mana murtii federaalaa damee lidataa dhaabdachaa 19ffaa irratti himatamaniiru. Himannaan Dr. Mararaa irratti baname kunis durataa'ummaa paartii Koongirensii Federaalistii Oromoo fi paartichaa dahoo godhachuudhaan kaayyoo siyaasaa amantaa fi ilaalcha dhuunfaa galmaan ga'uuf yaaduun akkasumas mootummaa irratti dhiibbaa uumuun sochiilee siyaasaa hawaasummaa fi dinagdee biyyattii jeequu fi kuffiisuuf socho'aniiru. Bara 2014 dhimma maastir pilaanii qindaa'aa Finfinneen wal qabatee magaalota Oromiyaa tokko keessatti deeggartoota isaanii jeequmsaa fi hokkarsaaf kakaasaniiru. Godina Shawaa Lixaatti ijaarsa daandii magaalaa
magaalaa Amboo gara Kaaraa geessuu addaan kuchisiisuun kaampii gubsiisuun konkolaataa fi maashinaroota irraa balaa birrii miiliyoona 2,957 shallagamu akka barbadaa'u taasisaniiru kan jedhuun himatamanii turan. Akkasumas magaalaa Buraayuutti qabeenya birrii miiliyoona 42 shallagamu irraa balaan akka ga'u kakaasu godina Shawaa Kibba Lixaa aanaalee Walisoo Ammayyaa Gooroo Toolee Iluu Qarsaa fi Wanciitti manneen bulchiinsa gandaa manneen jireenya dhuunfaa dhaabbilee investimentii habaaboo fi meeshaalee biroo miiliyoona 17tti tilmaamamu irratti miidhaan akka ga'u taasisaniiru. Ayyaana Irreechaa bara 2016 irratti hidhattoonni mootummaa uummata Oromoo ayyaanicha kabajaa ture irratti ajjeechaa raawwataniin namoota 678 ajjeefamaniiru jechuun televezyiinii Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himuun waamicha jeequmsaa dabarsaniiru jechuun himanni irratti banamee tureera. Dr. Mararaan barataa mana barnootaa Amboo sadarkaa lammaffaa ta'anii wayita jiran hirmaannaa siyaasaa mootummaa biyyattiitti akka galan odeeffannoon seenaa isaaniirraa arganne ni addeessa. Barataa Yuunivarsiitii Finfinnee wayita turanittis miseensa mi'eessoon ta'anii miseensa mi'eessoon ta'uu isaaniitiifis mootummaan Dargii murtee seeraa malee waggaa 7 isaan hidheera. Kufaatii Dargii booda paartii siyaasaa hundeessanii hirmaannaa siyaasaa isaanii itti fufaniiru. Bara 1997 filannoo biyyaalessaa irratti hirmaachuun filatamuun miseensa mana maree bakka bu'oota uummataas ta'aniiru. Yuunivarsiitii baroota hedduuf barnoota saayinsii siyaasaa itti barsiisan irraas ari'ataman. Affeerraa paarlaamaa irratti argamanii wayita deebi'an qabamanii hidhaman. Dr. Mararaa Guddinaa mootummaa mormuu kan eegalan barataa sadarkaa lammaffaa Amboo wayita turanii fi qabsoo barattootaa sirna Haayile Sillaasee kuffisuuf sababa ta'e keessaas harka qabus jedhama. Bara barataa barnoota saayinsii siyaasaa Yuunivarsiitii Finfinnee turanittis sirna bittaa humna waraanaa Mangistuu Hayilemaaramitti sirnicha mormuun socho'aa turan. Sababa kanaafis murtee yakkaa tokko malee waggaa 7 hidhamaniiru. Wayita hidhaatii ba'anis barnoota isaanii itti fufuuf gara Yuunivarsiitii Ameerikaa magaalaa Kaayirootti argamuutti imalan. Sirni Dargii erga aangoorraa bu'ee waggoota 5 keessatti Dr. Mararaan paartii biyyaalessaa Koongireensii Oromoo hundeessuun ammas gara hirmaannaa siyaasaatti deebi'an. Kaayyoon paartii Dr. Mararaan hundeessan kanaa inni guddaan biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti uummata bal'aa baroota hedduuf cunqurfamaa ture hiree isaa akka ofiin murteeffatu gochuu ture. Itti dabalees afaan Oromoo afaan Amaariffaatti dabalee afaan hojii federaalaa akka ta'uuf qabsaa'uu ture. Moggaasi maqaa paartichaa akka jijjiiramu miseensotaan haaluma gaafatameen bara 2008 paartii Koongireensii Uummata Oromoo akka ta'u murteessuun hojii hooggansaa paartii siyaasaa isaanii itti fufan. Dr. Mararaan paartii siyaasaa biroo waliin ta'uun qindoomina biyyaalessummaa paartilee siyaasaa gidduutti fiduuf paartilee Hibratii fi Madireek jedhaman hundeessuu fi dursuudhaanis ga'ee olaanaa qabu. Hojiilee siyaasaa maddiittis Yuunivarsiitii hangafa biyyattii Finfinnee keessatti baroota dheeraaf barsiisaa fi hoogganaa muummee barnoota saayinsii siyaasaa ta'uunis tajaajilaa turaniiru. Dr. Mararaa Guddinaa miseensummaa mana maree bakka bu'oota uummataaf dorgomanii kan turan yommuu ta'u, filannoo bara 2002 naannoo dhaloota isaanii Shawaa Lixaatti injifachuun miseensa paarlaamaa ta'aniiru. Mana maree sana keessatti sagalee uummataa ta'uun faayidaa uummataa akka kabajamuuf ga'ee olaanaa ba'aniiru. Bara 2014tti mormii naannolee Oromiyaa keessatti dhohee yeroo dheeraaf itti fufeen labsii yeroo hatattamaa cabsuun qaamolee farra nageenyaa ta'anii fi gareewwan shororkeessitoota jedhaman waliin hariiroo qabdu jedhamuun sadaasa bara 2016 hidhaman. Dr. Mararaan beekumsa saayinsii siyaasaa barataa ta'uunii fi barsiisummaan horatan akkasumas hoogganaa paartii siyaasaa mormituu ta'uun horataniin siyaasa Itoophiyaa irratti barruulee hedduu barreessaniiru. Dhimma kana irrattis waltajjiiwwan adda addaa irratti ibsa kennuuf affeeramaniiru. Hidhamuu isaaniin duras sadaasa bara 2016 affeerla paarlaamaa Awurooppaatiin miseensota paarlaamaa Awurooppaaf haala siyaasa Itoophiyaa keessa jiru ilaalchisee ibsa kennaniin labsii yeroo atattamaa mootummaan Itoophiyaa labsi balaaleffatanii turan. Dabalataanis hooggantoota dhaabbilee paarlaamaa Itoophiyaatiin shororkeessitoota jedhaman akka Gimboot Sabaatti waliin wal arguun isaanii hidhamuu isaaniif sababa akka ta'etu dubbatama. Guyyuma kaleessaa qabsaa'aan Oromoo obbo Dhaqqabaa Waariyoo hidhaarraa hiikamaniiru. Obbo Dhaqqabaa Waariyoo waggaa 2 dura godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee irraa humna tikaa wayyaaneetiin butamuun mana hidhaa Maayikilaawwii keessatti hidhamaa erga turanii booda mana murtiitti dhiyeeffamuun abbaan alangaa wayyaaneetiin miseensa adda bilisummaa Oromoodha jedhamuun himannaa shororkeessummaa irratti banamus ragaan gahaa isaan irratti waan hin argamneef manni murtii federaalaa dhaddacha gaafa guyyaa 16 ji'a tokkoffaa bara 2009 akka lakkoofsa Habashaatti wabii qarshii 7,000 akka lakkifaman murtee dabarsu
dabarsus poolisiin ajaja mana murtii fudhachuu diduun hanga kaleessaatti hidhuun mana hidhaa keessatti dararaa akka turan ni yaadatama. Obbo Dhaqqabaa Waariyoo jaarsa buleessaa fi qabsaa Oromoo umurii waggaa 71 yommuu ta'an hidhaa fi dararaa waggaa 2 booda guyyaa kaleessaa hidhaarraa akka hiikaman beekameera. Akkasumas obbo Dastaa Dinqaa dura taa'aa liigii dargaggoo paartii koongirensii federaalistii Oromoo Lalisee Bahaaruu Caalaa Fiqaaduu fi kanneen maqaan isaanii ammaaf hin dhaqqabiin muraasni guyyaa kaleessaa mana dabaa wayyaaneetii ba'aniiru. Oduu keenya biraatiin godina Baalee aanaalee gammoojjii keessatti lammiiwwan keenya kanneen poolisoota liyyuu haayilii Somaaleetiin qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'anii jiran beela hamaaf saaxilamuun hiraarfamaa akka jiran beekame. Lammiileen Oromoo poolisoota humna addaa Somaaleen qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'uun aanaalee gammoojjii Baalee keessa jiran rakkoo beela hamaaf saaxilamuun hiraarfamaa akka jiran maddeen gabaasaniiru. Akkuma beekamu lolaa fi warara qindaa'aa murni bicuu TPLF fi humni addaa naannoo Somaalee uummata Oromoof naannoo Oromiyaa irratti geggeessaa jiraniin ilmaan Oromoo 700 ol qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'uun yeroof Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti qubatanii akka jiran beekamaadha. Lolaa fi warara qindaa'aa uummata Oromoo fi naannoo Oromiyaa irratti baname kana hordofuunis lammiiwwan keenya qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaafamanii aanaalee gammoojjii Baalee keessa jiran beela hamaaf saaxilamuun dararamaa akka jiran maddeen nuuf gabaasan. Lammiiwwan keenya kun gargaarsa hatattamaa hin argatan yoo ta'e balaan guddaan uumamuuf akka deemu kan akeekkachiisan maddeen keenya uummanni keenya biyya alaa fi keessaa dhaabbileen gargaarsaa fi mootummaan Oromiyaa dirmannaa hatattamaa gochuu akka qaban waamichi dhiyaateera. Haaluma kanaan yeroo ammaatti lammiiwwan keenya aanaalee gammoojjii Baalee keessa qubachuun gargaarsa hatattamaa barbaadan aanaa Beeltoo nama 16,000, Gurraa Dhaamolee nama 9,000, Sawweenaa nama 6,000, Addeellee gara nama 3,000 ol akka ta'an beekameera. Hawaasni keenya kallattii hundaan jiru akkuma kanaan dura uummata keenya shira diinaatiin qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'aniif tumsaa kallattii adda addaan taasisaa ture. Ammas qaamni rakkoon hawaasaa kan kooti ana malee qaama ilaallatu hin qabu jedhu hunduu rakkina kanaaf furmaata waaraa kennuu irratti akka qooda keessan baatan dhaamsa hatattamaa dabarsuu barbaanna. Lammiiwwan keenya kun gargaarsa hatattamaa hin argatan yoo ta'e balaan guddaan uumamuuf akka deemu kan akeekkachiisan maddeen keenya hawaasni Oromoo guutuu Oromiyaas ta'e kan biyya alaa mootummaan naannoo Oromiyaa akkasumas dhaabbileen gargaarsaa afooshaaleen Oromoo aktivistoonnii fi miidiyaaleen hundi dhimma kana xiyyeeffannoo barbaachisu itti kennuun akkaataa lammiileen keenya gargaarsa hatattamaa itti argatan gochuun dirqama lammummaati. Dhumarratti bahaa Oromiyaa aanaa Gursum Araddoota zoonii Booraalee keessatti reebicha hidhaa fi doorsisni akkuma itti fufetti jiraachuun dhaga'ame. Dargaggoota 5 Abdul Jabbaarii fi Ahmed Abdi Ali dabalatee dargaggoonni 3 magaalaa Qorii fi Booraalee irraa qabamanii bombaasitti erga hidhamanii booda isintu Booraalee akka Oromoo jala galtuu kakaasaa nurratti duulchisaa ture isin abaa'oo yookiin qeerroo lamaan irraa tokko jechuun yeroo adda addaa eega mana murtiitti dhiyeessanii booda dargaggoonni kun nuti arras borus Oromoodha lafti keenyas Oromiyaadha jedhanii waan mana murtii abdiillee waakkataniif bombaasitti as deebisanii harkaa fi miilla walitti hidhanii fannisuudhaan bombaasitti nama Oromoo himatu akkana goona jedhanii uummata daawwachiisaa akka jiran dhaga'ame. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaarraaf qopheeffanne kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookiin kiilooheerzii 17,840 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessisee jaalabdii bilisummaa ture horii bulii jenna. Kanatti aansuun wallee warraaqsaa tokkoon booda gara qophii itti aanuuttan isin dabarsa. Ammas nu waliin tura. Maratona, bien querido, existe.
dhaggeeffattoota keenya kabajamoo hordoftoota qophii addaa akkam jirtan. Kun qophii addaa sagalee qeerrootiin isiniif dhiyaatudha. Qophicha kan isiniif dhiyeessu aan gammachuu sabaati. Qophiin addaa keenyas haala yeroo irratti ilaalchi qeerroo bilisummaa Oromoo maal fakkaata kan jedhu irratti keessummaa qabannee isiniif dhiyaanne irraa nu hordofaan affeerraa keenya. Duraan dursee baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhayitanii galatooma afeerraa keessaniifis ulfina guddaa qabdanii. Hayyee mee maqaa keetii fi iddoo dhaloota keetii dhaggeeffattoota keenyaaf nu himiti gara gaaffiif deebii kennaatti ceena. Maqaan kiyyaa Caalchisaa Waaqootiin jaama. Iddoon dhaloota kiyyaas Oromiyuma keessa. Kanaaf akkana fakkaata gabaabumatti waa'een maqaa kiyyaa fi dhaloota kiyyaas. Hayyee galatoomi yeroo ammaan tana karaa adda addaatiin jiinni qabsoo Oromoo irratti shira adda addaa xaxuu irratti argama. Alaafii keessattis wayyaaneen maaliif shira xaxuu qofa filatte jettee yaadamee dhaggeeffattoota keenyaaf nu qoodi yaada kee. Kuni yoomiyyuu Oromoon maal jettee yoo himaktu namni bishaan fuudhee hoomacha qaqqabataa jaan hoomacha qabatanii waan gartee isa baasuus hin qabu hoomacha qabatus deemuun isaanuma noolle kana kufaatii isii waan arganiif mootummaan wayyaaneedha kufaatii isaa waan argeef kufuu isaatis waan abdii kutateef wanni inni ammaan tana shira addaa xaxuuf if baraaruudhaaf kufaatii tanarra akkanatti fakkaatutti kufaatii tanarraa if baraaruuf waan ta'eef shira addaa xaxuun manoolamne yoomiyyuu kana shira addaa xaxuus oolus jaalatus jibbus kufuun isaanuma noolamne waan ta'eef shira addaa achiif achitti xaxuu oolus qeeroon kana dhageessee waan gartee kana qeeroon qabsoo qeeroodhaa waan mufachiisuu miti kun waan gufachiisuusii miti kanaafuu umrii dheeraa akka hin qabne immideetilii ammaa fi ammatti kufaatiin isaa gartee waan argineef waan argaa jirruufis bakka seenuu dhabee ammaan iddoo seensaa dhabee waan gartee foolachaa jiruufis kufaatiin isaa waan hin oolleef umrii dheeraa akka hin qabne kana jala mureetiin gartee ummata keenyaaf akka ergaan kun ga'u jala mureetiin ibsaa jechuudhaan. Tole karaa biraatiin diyaaspooraa fi OPDOnis qeerroon bilisummaa Oromoo jaarmiyaa miti. Jaarmiyaan qeerroo bilisummaa Oromoo jedhamu hin jiru hin turres jechaa jiru. Asirratti hoo mee maal jedhu? Kuni maal seete jaarma inni qeerroon bilisummaa Oromoo hin jiru jechuun soba. Addunyaan gartee waan beeku kun waan addunyaan guutuun beeku yoota meeqaa beeka. Qeerroon gartee akka jaaramtetti kan jaaramte bara 2011 akka ta'e addunyaa guutuu beeka. Eenyumaa beeka eenyu ka jaares. Jaarma inni kuni jaarma jechuun waan biraati miti. Qeerroo jechuun gartee qaamni tokko lama yookaan lamaa ol ta'ee yoo gurra tokkoon ka dhagayu taate ka ija takkaan arku taate ka gartee afaan tokkoon dubbatu taate ka harka tokkoon qabu yoo taate ka gartee miila tokkoon tarkaanfatu yoo taate jaarmaya jedhamu kaayoo tokko irratti ka gartee tarkaanfatu yoo taate jaarmaya kuni jaarmaya gartee qaamni jaaree osoo jiru yeroo inni gartee bara inni keessa jaarame osoo beekaa jirru gartee kun jaarmaya miti dhaabni qeerroo jedhamu dhaabaa miti kun jaarmaya miti jaanii gartee ololoofuun qabsoota burjaajeessuu natti fakkaata maaliifi Oromoonis uummanni Oromootis ta'ee qeerroon ejjennoo gartee if boodan deebine harqoota gabrummaaf irraa cabsuudhaaf muratee waan ka'eef iccitii qeerroodhaa kana abbaan fedhees hin beeku qaamni wajjin jiruu beekuu hin danda'u jechuun kan diinni iccitii qeerroo tana gartee beekuudhaaf tattaafachuu dhiisi kanaafuu kufaatiin isaanii arraa miti gartee boruuf iftaanii miti arrumaan tana ta'a kun gartee uummanni keenya jala muree beekuudha akka hiddaan sossoof akka gartee mootummaa abbaa irree hiddaan sossoofnee buqqisu jirru akka gartee qabsoon qeerroodhaa lafaan gahaa akka jiru injifannoon gartee gartee uummata bal'aati akka irraa aanaa jiru kana waan amananiif gartee hulee bahaa balbala ittiin bahan dhabanii waamee qaasa'uun kanaas jaaranii kaanis jaaranii olii gadi mala waan dhabaniif gabaabumatti qabsoon qeerroo galma ga'uu waan hin oolle waan ta'eef kanaafuu akka jala muranii akka beekan diinninis akka qeerroon injifannoodhaan irra aantu uummataa wajjin akka jala muranii beekan jechuudha. Kufaatiin isaanii akka geesse akka kufuun isaanis akka hin oolamne akka beekan jechuudhaan ergaa dabarsa jechuudha. Hayyee galatoomi yeroo ammaan tanas mootummaa wayyaanee qorannoo qeerroo irratti geggeessuudhaaf jedhee tattaaffii godhaa jira. Qorannoon inni geggeessu kun qorannoo akkamiiti jettee yaadda? Mee qorannoo godhu kanaan immootu caasaa qeerroo irra hin gahe jettee yaadda akka hoggana qeerroo biyya keessa jiru tokkootetti? Mootummaa wayyaanee qeerroo qorachuudhaaf tattaafachaa oolus hoggantoota qeerroodhaatis taate qeerroo biyya keessa jiranillee irratti waan akka miidhaa wanni fidu hin jiru. Maaliifii qorachaa oolus wanni irra gahu waan hin jirreef iccitii cimaa qaba kun iccitii gamtaan gartee
afaan tokkoon dubbisee wal jala oofee gartee iccitii gartee sikri ta'e qaba. Caasaan qeerroo diina keenyaaf dhiisiitii fira keenyaaf qaama waliin jiruufu iccitii gartee dhokataa ta'e qaba. Kanaafuu iccitii kana yoomiyyuu irra gahuu ni danda'a jettanii akka yaanne uummanni Oromootis qeerroonis kanaaf qorannoon isaanii tuni waa takka waama isa gahuu miti. Gartee qabsoota nama mufachiisuudha amma isaan wanni guddaan tokko kaayyoon isaanii maali ummata amma kaayyoon isaanii maal filannoon isaanii maali kan boodarra qeerroorra gahuu kan dandeenye kana dhibbarraa dhibbatti beekuu qabna. Qorataniitis qeerroorraas akka gahuu hin dandeenye humaatis godhuu kan dandeenye jala murree beekuudha qabna. Iccitii cimaa waan qabuuf hooggantoota ciccimoodhaan waan hoogganamaa jiraniif gatii kana ta'eef amma isaan karaa adda addaatiin olii gadiin diinagdeedhaan maaliin olii gaffacaasanii kaanis qabanii qeerroorra miidhaa fiduudha kaayyoon isaanii. Kun hundin immoo karaan balbalti hunditti cufamee jira. Kufaatii isaanii isaanuu beekkatan. Deebi'anii arraan tana badiin eviila arraan tana amata meeqa amata 27 waggaa 27 guutuu uummata Oromoo irratti badii raawwachaa turan arra kaleessa badii teenya janii fudhachuun isaanii kun dhiifama uummata keenya gaafachuun isaanii uummata gaafatanii uummataaf gartee firoomanii qabsoo teenya burjaajeessuu natti fakkaata. Garuu qeerroon wanni beekuu qabdan ila arraan tanaan qabsoo irraa tokko halkanii guyyaa gadi hin ciifne qabsaawaa jira. Ifaajee isaanii itti fufaa jiran harqoota gabrummaa cabsuudhaaf itti fufaa waan jiraniif kana jala muranii beekuu akka qabu diineenis beekkatee jira waan ta'eef kun waan hedduu nama yaachisuu miti. Ajee galatoomii torban darbe kana keessa immoo hidhamtoota siyaasaa guutumatti gadhiisa jettee dubbattee turte mootummaa wayyaanee amma immoo hidhamtootuma siyaasaa saniyyuu gadhiifna jettee ammallee kawaadaa galte keessa nuti hin jirne jettee dubbatti deebite waan biraa haasaa jirti kuni maaliif ta'uu danda'a jettee yaadame akka nama tokkotti. Kuni waa lamaaf keessaa qaba. Inni dura gallakkifna hidhamtoota siyaasaadhaa gamtaan hidhamanii fi gartee dhuunfaadhaan hidhamanillee gallakkifnaa je'eeti muummichi ministeeraatii fi dirjitiin wanniin dhaabni afran wajjin ta'anii ibsa baasanii turan. Ibsi isaan baasan kun maali yeroo dura hudhab waan qabamaniif qabsoon qeerrootiif qabsoon uummata Oromoodhaa waan hudhag galchiteef waan lubbuun isaanii gartee asirra geesseef garuu lubbuu isaanii baraaruudha kaayyoon isaanii wanni ibsa kana kennaniif. Deebi'anii ammoo hooggantootni TPLF fi gara jalaatiin taakkoo itti waan ta'aniif okkotee lafee danqarteetti waan ta'eef maali kuni akkamitti gadhiifna jetta akkamitti gadhiifna jetta hidhamtoota hundaa'u gadhiifna jetta je'anii gartee wanni deebaniif duuba jecha isaaniif duuba deebisaniif waa tokko jira. Wanni tokkichi kun maali gaafii deebii waa lamaan lammaffaa irratti hidhamtoota siyaasaa durii kaasee bara 1991 irraa kaasee jechuudha hidhamaa turan akka Nadii Gammadaa kan fixan lubbuu isaanii hidhanii gartee lubbuu isaanii ka gartee fixan bakkumatti uummata Oromoo gartee lubbuu fixan kumaatamaa jira. Isaan kana yooniif gartee guutuu isaanii gartee hidhamtoota siyaasaa ka gamtaanii fi kagartee dhuunfaan hidhamanis gallakkisan isaanowwan kun eessa kuta'e isaan sun abaluufaan eessa kuta'ee uummanni Oromoo fuula dura gaafii waan dhiifneef gaafii waan dhiyaatuuf ammas ibiddi isaanii ibidduma gubachuun isaanii gubachuudha uummanni kun amma sababa kanarraa kan ka'e maali kadheen gadda qilintoo keessatti guyyuma dhiumatan dheenyuma kana qilintoo keessatti ibiddaan gubanis uummatuma irra guddaan uummata Oromooti ifaa ifatti waan qabu beekuu qabnu waan kana ta'e kun uummanni kun nu gaafachuudhaaf taa lubbuu badde kanaaf yoo isaan dadhabaniiti miti uummata gartee siyaasaa hiikanii uummata feraarsuu dadhabaniiti lubbuu baddeetan eeysaafinnee lubbuun badde qabeenyaan bakka bu'aa lubbuudhaan bakka hin buutu eeysaafuuneen nama kana uummataaf deebisna boritti gaafatamuun keenyan oollu hidhamuun keenyan oollu kanaafuu aanguma tanarra duuneeti gimcit jennee duuneeti aanguma tanarra qabanneeti aanguma tanarra cichuu isaanii wanni filataniif deebanii jecha isaaniif duuba deebisanii lakkii nuti keeysaa jenne malee janii masfartii baafatanii ulaagaalee tanarratti mormuun isaanii kaayyoon isaanii maali aangoorra cichuudha ilaala. Angora cichuun hanga yoomittuu isaan hin baasu. Uummannis akka uummanni keenya gartee meeqa kumaatamaan dhuman ni beeka. Qeerroolleen ni beekti. Dhaabnilleen ni beeka. Waan kana ta'eef gaafatamuun isaanii numan oolamne ammaas ta'e boruus ta'e kana jala muree beekuu qaba diinilleen. Uummata Oromoo kana kan manneen hidhaa jiru kana akkamitti hiikuu danda'a qeerroon yaanni qeerroodhaa akkamitti mana hidhaatti bahuu danda'a jettee yaadda uummanni Oromoo kun manneen hidhaa keessatti dararamaa akka jiran kun. Kuni wama tokko qofa kaayyoon ejjennoo fi kaayyoo qaba qeerroon hoggaa qabsaa uummanni Oromolleen kaayyoo fi ejjennoo qaba waan kana ta'eef mootummaa wayyaanee gadiin dhiisa je'ee gartee labsii baasus gonkumaa uummata Oromoodhaa hin ilaallatu kun uummata Oromoodhaa akka hin ilaallannes jala murree waan beeynuuf gadhiisuus illee hin danda'u mootummaa wayyaanee hidhuu malee gadhiisuu hin danda'u waan kana ta'eef kaayyoon qeerroo bilisummaa Oromoodhaa gatii qabsaa'ee qabsoodhaan dhiiga dhangalaasee wareegamaan Oromiyaa bilisoomsuudhaaf waan murateef ejjennoo waan qabuuf kanaafuu isaan kana qabsoodhaan dhaqee gartee qeerrumaatu dhiiga dhangalaasee dhaqee uummata kana hidhaadhaa baasa malee hidhaa isaan hidhan tana arraan tana mootummaa wayyaanee waan gartee fala kan nun qabu gadiin dhiisa jechuu waa takka kana
gonkumaa'u waan jala murree beekuu qabna nuti. Ayyee keessummaa keenya istuudiyoo keenyatti argamtee gaafiif deebii kana wajjin godhu keetti fi maqaa dhaggeeffattoota keenyaatii fi maqaa uummata Oromootiin galatoomin siin jira. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u baaddaa isiniin jaa galatooma. Waamne wal waamne kaane wal qaamne eenyu kan tirraa kan nu qabu. Jarri sodaatu warra shimalaan nama gogu. Sandaafa kaase taafoonis kaase eenyu kan tirraa kan nu qabu. Jarri sodaatu warra shimalaan nama gogu. Sabbatas kaase urraayus kaase eenyu kan tirraa kan nu qabu. Jarri sodaatu warra shimalaan nama gogu. Koolotas kaase inchiinis kaase eenyu kan tirraa kan nu qabu. Jarri sodaatu warra shimalaan nama gogu. 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 Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan guyyaa har'aaf qopheeffanne kana fakkaata. Waan dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jecha qophii keenya guyyaa biroon hanga wal agarrutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaa bilisummaati.